sagantaa VOA afaan Oromoo. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa oduun jimaatarraaf qabnu kunoo. Humnootiin Tigraay hagayya 31 hanga fulbaana 9 bara 2021 bulchiisa naannoo Amaaraa keessa yeroo turanitti siviilota kurna hedduu walitti qabuun ajjeesuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch beeksisee jira. Ajjeechaan kunis kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa qaama qorannaa gaggeessu kan sadarkaa addunyaa hundeessuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa ka'ee babal'ate sana keessatti gareelee wal waraansa keessatti hirmaataniin dararaa dhaqqabe hundumaa qorachuun dhimma tattamaan ta'uu qabu agarsiisaa jedheera. Hagayya 31 humnootiin Tigraay ganda cinaa jedhamu seenuun darbee dhukaasaa akka turan boodarra immoo wal waraansa hamaa humnootii federaalaa fi waltaatota isaanii kan milishaa Amaaraa waliin gaggeessaa turan. Jiraattonni cinaa Human Rights Watchiif akka ibsanitti guyyoota sanatti aananii jiran 5 keessatti humnootiin Tigraay fulbaana 4 gadhiisanii ba'uu isaanii dura siviilota 26 yeroo adda addaa 15tti ajjeesan jedhan. Magaalaa Qobboo keessatti fulbaana 9 humnootiin Tigraay yeroo adda addaa 4tti siviilota 23 ajjeesuu isaanii kanneen ijaan argine jedhan ibsaniiru. Ajjeechaan kunis guyyaa humnootiin Tigraay seenan sana qonnaan bulaan naannoo haleellaa irratti gaggeesse haaloo ba'uuf ta'uun dubbatameera. Humnootiin Tigraay lubbuu namaa fi seera addunyaa kan waraanaaf dhimma kan hin qabne waan ta'aniif jecha kanneen hidhaa keessa turan ajjeesan jedhu Lamaa Faakii Human Rights Watch irraa. Ajjeechaan kunii fi fixeensi kanneen biroon warra walitti bu'iinsa ture keessaa gama hundaan gaggeeffame kun gareelee walaba ta'e kan addunyaa yakka waraanaa Tigraay fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhaqqabe jedhamee dubbatamu akka qoratu barbaachisaa jedhaniiru. Sababa wal waraansaan dadhabee ka ture sochiin turizimii jalqabuudhaaf hojiin jalqabamuusaa waajirri turizimii bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Waajirichi ayyaana gannii dhufu sadarkaa biyyaatti magaalaa seena qabeettii taate Laallibalaatti kabajuuf qophiin jalqabamuusaa ibsee jira. Humnootiin TPLF bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti argaman barbadeessuu isaanii kan ibsan itti gaafatamaa waajira turizimii bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Xaahir Mohaammed mootummaan abbootiin qabeenyaa fi kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu hawaasa naannoo sana jalaa waan hir'ate guutuun ayyaanni kun fiixaan ba'ee akka kabajamuuf deeggarsa akka gumaachaniif waamicha dhiyeessan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti godinni Walloo Kaabaaf Kibbaa Waag Hamraa fi kanneen biroo to'annaa TPLF jala baatileef ka turan yoo ta'u turizimii irratti dhiibbaa geessisuu isaanii dubbataniiru. Walloo Kaabaa keessatti kan UNESCOon galmeessee jiruu fi magaalaa Laallibalaa keessa kan jiru waldaan kiristaanaa hagayya 1 qabee to'annaa humnootii Hiwaat jala eega ture booda humnootiin mootummaa deebisanii to'achuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Pireezidaantiin Burkina Faasoo kamisa kaleessaa loote seentota jihaad kanneen biyyattii keessa jiran irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf gaaffiin dhiyaateefii jira. Rakkoo loote seentonni uuman muummichi ministeera biyyattii aangoo akka gadhiisan ega dirqisiise guyyaa tokko booda gaaffiin kun immoo pireezidaanticha biyyattiif dhiyaate. Waggootii darban 6 wal waraansi dhiiga dhangalaasisee fi lubbuu nama 2,000 galaafate akkasumas uummata miliyoona 1.4 manaaf qeerraa godaansise sanaan mufannaa uumame hanqisuuf yaalamaa jira. Waa'een duguuggaa sanyii kan kitaaba irratti katabamee jiru qofa otoo hin taane RIU sodaa uumuusaa tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Gochi kun dhaabbachuu akka qabu tokkummaan mootummootaa kan akeekkachiise sadarkaa addunyaatti kanneen duguuggaa sanyiin dhumaniif yaadannoo akkasumas kabajaa kennuuf har'a sadarkaa addunyaa irratti yaadatamee ture. Yakki kunis ittifamuu qabaa jedhamee jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres gama marsariitiin addunyaaf akka himanitti seenaan deebisee of fida jedhanii uummanni dammaqinaan akka ilaaluu qabu akkasumas akeekkachiisa duraa duguuggaan sanyii mul'isu akka hubatamuu qabu gaafatan. Erga bara 1945 kaasee walitti bu'iinsa hokkaraan gaggeeffaman isa olaanaa argaa jirra kan jedhan Guterres yeroo dheeraaf ka turanii fi akkaan walxaxaa ta'uu ibsaniiru. Itti gaafatamummaan hin jiru kana malees kabajamuun mirga dhala namaa fi seeraaf buluun ilaalchi itti kennamaa hin jiru ka jedhan Guterres eenyummaa irratti hirkachuun haasawaa jibbiinsaa dhaga'aman nama kakaasuu fi loogiin babal'achuun kan itti fufe akka ta'e kunis bu'aa siyaasaa fi dhiibbaa geessisuuf ka ta'u jedhaniiru.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walgahii guyyaa lamaaf waa'ee deemokiraasii irratti dubbatuu fi ofii isaanii gaggeessaa jiran irratti biyyi isaanii saaxilamtuu ta'uu fudhatanii jiru. Walgahii gama marsariitiin gaggeeffamuuf hoogganoota addunyaa, hawaasa siviilii fi kanneen dhaabbattoota dhuunfaa irraa walitti qabaman kun abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuun kabajamuu mirga namoomaa akka jabaatu dubbataa jiru. Gabaasaa Paastii Widaksuwaara Waayit Haawus irraa ergite Nugusuu dubbisa. Hokkarri humnatti makate wayitaa addunyaa raasaa jiru kanatti tamsa'inni dhibeewwan lubbuu hedduu galaafataa jiran ennaa rakkoo biraa ta'anii mul'atan kanatti dinagdee fi tasgabbii uummataa irratti dhiibbaan babal'ataa yookiin immoo rakkoo ta'aa jira. Sana keessatti leellistoonni sirna dimookiraasiis kanneen sirna abbaa irrummaa ijaaruuf yaalaniin gatii kaffalaa jiru. Gumii dimookiraasii kaleessa eegalame irratti haasaa baniinsaa kan godhan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden na dubbatan. In the face of sustained and alarming challenges to democracy, universal human rights, and all around the world, democracy needs champions. Rakkoowwan yookiin gufuuwwan walduraa duubaa sirna dimookiraasii mudataa waan jiraniif qabiinsi mirga namummaa waliigalaa gulantaa addunyaatti akkasumas dimookiraasiin qaama adda durummaadhaan eeguun yookiin ceesisuun barbaadu jedhan. Kaleessa eegalee pireezidaant Baayiden gumii dimookiraasii karaa marsariitiin keessummeessaniin mata duree dimookiraasii haaromsuu jedhu jalatti biyyoota 100 ol walitti qabanii mari'achiisaniiru. Kanneen maree kanarratti hirmaatan keessaa muummee ministeera Niwuziilaand Yansiidaa Arden tokko turan. Democratic systems and the progress they make can be fragile. They need certain things to thrive. Sirni dimookiraasii fi bu'aan galmeessee baduu danda'a. Sun akka hin taanee fi wantooti akka bu'uuraatti taa'uu qaban ni jiru. Kanneen keessaa ijaarsa instituutiiwwan jajjaboo fi olaanoo, caasaa ifate kan uummattoota walitti hammatuu fi uummataa fi mootummaa walitti fidu ijaaramuu qabu ture kan jedhan. Sigigaatoo sirna dimookiraasii addunyaa irratti mul'atuun qabatee madaalliin jiru gareen abbootii irreen bulchuuf yaadan heddumataa deemuu mul'isaa jedha gabaasni Freedom House dhiyeenya ba'e. Pireezidaant Baayidenis sirna kaleessa eegale kana irratti biyyumti isaanii mataan ishee dimookiraasiin mallattoo sigigaachuu fi balaa kanaaf saaxilamuusaa amananii jiru. Gumiin dimookiraasii kun har'a kan xumuramu yoo ta'u yeroo waggaa tokko keessatti hirmaattoti kun qaamaan wal arganii mari'achuuf karoorfataniiru jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa nu wajjiniin tura. Guyyaa kaleessa as magaalaa Washington DC keessatti hiriirri mootummaa Itoophiyaa balaaleffatu taasifamee ture. VOA'n hiriira kanarratti kan hirmaatan miseensota hawaasa Oromoo haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera. Tujubeetu dhiyeessa. Guyyaa kaleessaa jechuun kamisa muddee 9 bara 2021 hiriirri guddaan as magaalaa Washington DC keessatti gaggeessamee jira. Hiriira kanarratti dhalattoonni Oromoo guutummaa Ameerikaa irraa dhufan akkasumas sabaaf sablammoonniif abbootiin amantii adda addaa irraa dhufan argamaniiru. Ajjeechaa Karrayyuutti raawwatame ilaalchisuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa torban darbe ibsa baasee ture. Ibsa kana keessatti ajjeechaa sana kan raawwate kan ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamu jechuun isaanii yaadatama. Kaayyoo hiriira kanaa akka ibsaniif akkasumas ibsa mootummaan baase kanarratti waahilli keenya Bafaqaaduun miseensa koree qindeessituu hiriira kanaa keessaa akka ta'an obbo Asaffaa Kitil haasofsiisee jira. Hiriirri har'aa kun akeekni isaa yakka mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun Oromoo irratti geessisaa jirutti daangaa darbe sadarkaa yakka waraanaa fi yakka duguuggaa sanyiitti ol guddatee jira. Kunis immoo akkasuma jechaan utuu hin ta'in Walloo keessatti dirooniidhaan
dhimma itti ba'uudhaan uummata nagaa mana isaanii fi qabeenya isaanii wajjin mana keessatti walitti boombiidhaan gubuu masgiida irratti wanni gochuun midhaan tuullaa midhaan isaanii jalaa gubuu achi darbee waraana uummata Karrayyuu Abbaa Gadaa irratti waraanni dhaqee jimlaa cifcafaasa jedhamu sana akkasitti akka fixaa jira karaa dhiya Oromiyaatiin akka jirutti saboota biraa hidhachiisuudhaan Oromoo irratti bobbaasuudhaan qe'ee isaanii irraa buqqisaa lafa isaanii qabeenya isaanii gubaa. Amma iddoolee tokko sin kaaftaniitu Karrayyuu gara Wallaggaa bahaaf lixaasii kan kaastan jiru. Bakka sanarratti waan raawwatamaa jiru irratti mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsa kennaa jira. Warra hidhattoota inni Onek Shanee jedhee waamu warra immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii waamanutuyyuu gochaa jira waan kanaa jedhee ammas kan Karrayyuu irratti illee ibsa baasee ture mootummaan naannoo Oromiyaa isin warri as jirtan akka mootummaan waan sana raawwate ragaa maalii qabdu fi kanaan mootummaatu raawwate jettanii balaaleffachuuf deemtu. Karrayyuu kanatti kan raawwatame kun waan dhoksaatti yookiin dukkana keessatti raawwatame tun ta'in hawaasa keessatti utuu isaan jilarra jiranii maatii biraa ijoollee dubartii ijoollee biraa fuudhaniiti jarreen kana achiiti mootummaati waraana mootummaati itti marsee dhaqee qabee jarreen kana fuudhee ajjeesee warra achi lubbuudhaan baan nama lamatti ragaatti deebi'ee uummatatti miidiyaa addunyaa irratti BBC'tti hundumaatti himee jechuudha. Isa kana miidiyaa qabatamaa maatiin oduu dubbatu utuu argamuu waan ofii godhan tokko deebisanii Shanee jedhanii kijiba oomishuu isaanii kun ragaama guddaadha jechuudha. Isa kanarraa ka'ee karaa dhiyaa kan jirus ofiisaa qaamuu hidhachiiseen kana godheetidha Shanee jedhaa jechuudha malee imaammata akkasiillee qabanii waggaa dheeraadhaaf naannoo sana keessa socho'aa turanii gaaf tokkollee uummata saba biraa irratti tarkaanfii waan akkas fakkaatu tokko fudhatanii beekanii wanti kun kijibuma mootummaan kun ofiisaa hojjetee kijibanni oomishee addunyaa ittiin dogoggorsuudhaaf uummatallee ittiin burjaajessuudhaaf akka dubbatu hundinuu kan arguudha jechuudha. Hirmaattota hiriira kanarratti argaman keessaa tokko kutaa Minisootaa irraa kan dhufan obbo Jamaal Ibrahim maaliif hiriira kanarratti akka argaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hayyeen maqaan kiyya Jamaal Ibrahim jedhama Minisootaa irraa biyya Ameerikaa keessaa dhufe kaayoon hiriira har'aa mootummaan biyyi haga ammaa naammanni inni hordofaa jiru uummata wal facciisuu biyya balleessuu namaaf nama walitti kakaasee waraanaan balleessaa jira uummanni beelahaa jira beelli guddaan bu'aa jira dirooniidhaan uummata meeshaa harkaan qabne ajjeesaa jira xayyaaraadhaan uummata ajjeesaa jira lafarraa buqqisaa jira mana namaa gubaa jira dubartoota humnaan gudeedaa jira ijoollee humnaan fuudhee waraanatti oofaa jira qoraan ibidda qoraanii taasisaa jira mootummaan Ameerikaa tarkaanfii dhugaa fi jabaa fudhachuudhaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhee nageenyi akka bu'u karaa sanarra akka deemu barbaanna. Namni kabroon hiriira kanarratti arguun dubbisne obbo Baharuu Dhugumaa asuma naannoo Waashingtan DC irraa yoo dhufan maaliif hiriira kanarratti akka argaman innaa ibsan. Maqaan koo Baharuu Dhugumaan jedhama ani asuma naannoo Waashingtan DC kanan jiraadha. Hiriiroon har'aa kan nuyi baanee fi rakkoo biyya keenya keessa jiru sana biyyi lafaa akka inni baru akka inni dhaga'u dubbachuudhaafidha himachuudhaafidha. Keessumaa immoo irra darbee mootummaan amma jiru kun waan inni godhu kana akka inni dhiisu akka inni gargaaranii dhiisisuu danda'ani. Ittisuu akka danda'an himachuudhaafidha kan inni walitti qabame. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeessame irratti namoonni 100 lakkaa'aman kan irratti argaman ta'uu poolisiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Xiinxalaa siyaasaa fi saba himaalee adda addaa irratti rogeessa beekamaa kan ta'e Iyyosoobet Tasfaayee fi gaazexeessaa duraanii barreessaa Inseenee Makuraa humnoota mootummaatiin qabamanii hidhamuun isaanii dubbatamaa jira. Maaliif hidhaman waan jedhu irratti mootummaan amma ammaatti waan jedhan qabu. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata. Iyyosoobet Tasfaayee sabaa himaalee hawaasaa irratti ergaawwaniif barreeffamoota mootummaa Itoophiyaa qeeqan irratti fuuleffatee ergaawwan kanneen daddabarsuudhaan akka beekamu himama. Televezyiinii Ubuntu jedhamuu fi toora intarneetii irratti gadhiifamu irrattis hojjechuudhaan kan inni beekamu. Xiinxalaan siyaasaa Iyyosoobet Tasfaayee kaleessa ganama mana jireenyaa isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Garjii jedhamuudhaan beekamu mana maatii isaa keessaa qabamee poolisii magaalaa Finfinneetiin hidhamu sabaa himaalee garaagaraa irratti gabaasamaa jira. Sabaa himaaleen kunneen akka gabaasanitti poolisiin kaleessa ganama mana jireenyaa
xiinxalaa siyaasaa Iyyaaspeet Tasfaayeetti argamuudhaan sakatta'iinsa geggeessuun Iyyaaspeet Tasfaayee hidhuudha kan gabaasame. Ammatti bakka kanatti hidhame jedhamee wanti adda beekaa hin jiru. Dhimma kanarratti miseensota maatii isaa keessaa dubbisuudhaaf yaaliin hin taasifne hin milkoofne. Gama biraatiin abbaa qabeenyaa gurgurtaa mana kitaabaa akkasumas immoo kanaan dura televezyiyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaatiin kan hojjete gaazexeessaaf barreessaa Hinseenee Makuriyaa torban darbe keessa gaafa sanbata duraa naannoo sa'aatii 7:00 dukkaana kitaabaa bakka hojii isaa naannoo buufata konkolaataa Finfinneetti argamu qabamee hidhamuu isaati. Miiltoon hojii isaa sababaa nageenya ishee sodaattuuf maqaan ishee akka hin caqasamne gaafatte kan dubbatte. Sanbata naannoo sa'aatii 7:00 waan qabaniifan hin beeku waan mana bira ture sa'aatii masana dhufe badaas hin turre dhufeedhuma na bolgalee gadi bahee gidduma kanatti gaafa na isa kitaaban gaafa jedhee gadi bahu inni namoota lamaan namoota safaraati jarri poolisiidha garuu nan beeka fuula isaanii fuudhanii ol ba'aa jiru karaatti urgeessaa jiru dhaqqaasaa sanaa jammareen seenee kun nargi deemee mana argee deebi'e poolisii Finfinneeti kan qabe. Waan isaan kana yaadaniif irratti wanti na jedhaniif ani hin beeku malee. Haaluma wal fakkaatuun sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne namni gaafatanii fi hiriyaa Hinseenee Makuriyaa ta'uu namni dubbatan Hinseeneen hanga ammaa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaa ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne kan isaan dubbatan. Konkolaataadhaan walii gadi fuudhanii mana isaa hunda akka sakatta'an natti himaniiru. Mana sakatta'anii homaan arganne kitaabotaan barreesse malee homaan harkaan arganne wanti dhani akka godhes hin jiru. Kitaabotaan barreesse qofa itti agarsiise isaanis kanuma argatanii mana kootii ba'anii waan jedhaniiru wallaalidhaan jedhan. Dur arattanyaa poolis xaabaa kan jedhamudha. Amma naannoo warada 8 yookiin immoo kutaa magaalaa Addis Katamaa Kifla Katamaa poolis maamriyaan jedhamu jechuudha akka ammaatti. Achitti hidhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuu dhiisuu hin barre garuu ani. Hinseeneen hojiiwwan inni ogbarruu afaan Oromoo guddisuudhaaf hojjeteera jedhanis hiriyaan isaa kun akkasitti dubbatu. Ilmaan Oromootiif wanni isaan hin barreessin hin jiru. Kitaaba 42 maqaa isaaniitiin kan barreessantu jira. Ilillee diiskiriinerii ilillee afaan Oromoofaatti jijjiiraniitoo uummataaf rabsuudhaafi amata 14 itti dadhabaniitidhaan uummata Oromoo biraan ga'an. Kitaaba hedduu qabu. Kitaabni 42 maqaa isaaniitiin kan barreessan ofii isaaniitiif kan barreessanidha. Kitaaba 43 kan turgumiidhaan kan barreessan walumatti qabaatti kitaaba 85 barreessan obbo Hinseenee Makuriyaa. Komiiwwan hidhaa kanneenii irratti hoogganaa koominikeeshinii Komishinii Poolisii Finfinnee Koomaandar Faasikaa Faantaatti kaleessa bilbilee dhimmoota hidhaa jedhaman irratti qulqulleeffatanii har'atti jechuunis borottan ibsasnii kennaa jedhanii turan. Haa ta'u malee har'a ganama yommuu irra deebisee bilbiluuf ammas odeeffannoo sana kan qulqulleeffannee fi hoogganaa isaanii waliin mari'atanii kan deebii kennan ta'uu bilbilaan natti himan. Isa booda irra deddeebiidhaan kan bilbilleefis ta'u bilbila kaasanii deebii hin kennine. Dhimmicha irratti odeeffannoo dabalataa qaama mootummaarraa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Hordoftoota keenya gabaasa Naakoor keessatti inni kaleessa jedhame dheengadda akka ta'etti nu hubadhaa jenna. Qophii keenya itti aanutti ceenaa. Qophiin kun labataadha. Tigisti Gammeetu qopheesse garasitti darbe. Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophiin labataa akkuma beektan torbanumaanuu jimaata dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan mata duree adda addaa irratti sagantaa bakka itti dhiyeessinu har'a teeknooloojii irratti xiyyeeffannaa qindeessaan isin dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti. Namni bakka jiru odoo sosso'iin bilbilaa fi kompiitarii fayyadamee odeeffannoo argataa bittaa gurgura gaggeessa. Fira gaafata hiriyaa baafata marsariitii intarneet irratti dirreen guyyuma guyyaadhaan jijjiiramu kun akkuma faayidaa baay'ee qabu rakkoo adda addaaf illee nama saaxiluu mala. Kanarratti fayyadamtoonni maal beekuu qabu karaa akkamiitinoo bu'aa irraa argachuu danda'an. Kaampaaniiwwan intarneet irra jiran kun miidiyaa hawaasummaa dabalatee tajaajila isaanii afaan Oromootiin kennuu keessatti sadarkaa maalirra jiran ogeessa barumsa muuxannoodhaa fi dandeettii gama teeknooloojii quunnamtii akkasumas odeeffannoo qabu hundeessaa ORICT Abdiisaa Bancaan dubbise. Ulfaadhuu Abdiisaa egaa atis labataa isin siiniin jedhu. Beekama. Wanna hojjechaa jirturraa jalqabnu maal irratti xiyyeeffattaa? Waajjira keessa jirtaa yeroo si dubbisaa jiru kana Finfinneerraa? ORICT Solutionii yookiin immoo The Horn ICT Solutionii dhaabbilee garaagaraatiif daataawwan garaagaraa kuusu hanga dhaabbata gurguddaa baankiiwwan
dabalatee jechuudha. Yuunivarsiitiiwwan dabalateeti weebsaayitii dhaabbilee garaagaraa hojjechuu akkasumaan immoo hojii bilisaa fa'a hojii akka afaan Oromoo gara afaan teekinooloojiitti jijjiiruudhaan afaan addunyaa gochuuf bal'inaan hojjechaa jirra jechuudha. Bakka tajaajilli intarneetii jiru namni jiraatu yeroo ammaa kana namni intarneetii fayyadamne hin jiru yoo xiqqaate waa tokko fayyadama yookaan feesbuukii yookaan teelegiraamii. Madaalli keetiin akka ogeessa kanaatti beekumsi hawaasa keenya eessarra jira isinoo warri IT keessa jirtan ammam hawaasa barsiisatti jirtan. Hawaasni keenya saffisa kanaan teekinooloojiiwwan kanaan wal baraa jira itti fayyadamaa jira jechuu hin danda'amu. Wantoonni daangessan hedduutu jira. Wantoota daangessan kana irratti xiyyeeffatu odoo hin taane hanguma jiruu fi wantoota beeknu irratti xiyyeeffannoo godhee hawaasni keenya hubannoo gahaa akka qabaatu oroict.com solutionii yookiin immoo torbaan kana OICT solutionii jenneeti kan hawaasni keenya akka baratuuf barreeffama garaagaraaf odeeffannoo garaagaraa yeroo kenninutu jira. Dabalataan immoo hawaasni keenya akka hubannoo kana qabaatu jennee MW Academy jenneeti barnoota koorsii gaggabaabaa yerootti kennaa jirra. Akkuma beekamu waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaas ta'ee marsariitiiwwan daldalaa fi tajaajila kennan baay'een isaanii oggaa akkaawuntii banannu odeeffannoo dhuunfaa nu gaafatantu jira. Maqaa guutuu, guyyaa dhalootaa, jecha darbii afaan Ingiliziitiin paaswoordii jennu fa'a. Odeeffannoon toora san irratti galmeessinu akka harka warra yakka hojjetuu hin buune akkamitti of eeguu dandeenya? Of eeggannoo feesbuukii namni tokko yoo fayyadamu of eeggannoo maaliitiin fayyadamuu qaba? OICT isa irratti namni baay'een teekinooloojiif gorsa garaagaraa waan nu erganiif guyyaa waan isaan mudate nutti ergu. Dhiyeenya kana maaltu mudataa ture? Hiriyyaa ta'anii jaalallee walii fakkaatanii akkaawuntii waliif kennu, iimeelii waliif kennu, paaswordii waliif kennu. Gaafa waan barbaadan wayii walirraa fudhatan yookiin immoo waa walii aaran paaswordii isa wal jalaa jijjiiraniiti mallaqaa ganaa fiddu malee yookiin immoo viidiyoo fa'a wal waraabanii viidiyoo saalfii fa'a wal waraabanii waan kana gootu malee mallaqa akkanaa gadhiiftu malee ormatti sooshaal miidiyaa gadi baasee akkanatti immoo kana si salphisa yookiin waan akkasii jedhaniiti hanga sadarkaa sanii keessa seeniira namni keenyaayyuu keenyumti jechuudha. Kan nuti waliin dhalannee safuu qabna, aadaa qabna, maal qabna waliin jennu jechuudha. So of eeggannoo gaarii gochuun barbaachisa jechuudha. Paaswordii walii qooduun dhoorkaadha akka seera fayyadama hawaasa sooshaal miidiyaa yookiin marsaalee hawaasaatti jechuudha. Paaswordiin kan abbaan qofti beekee itti fayyadamu. Paaswordii yoo fayyadamnu lakkoofsa bilbilaa fayyadamuun dhoogga. Lakkoofsa 1 2 3 4 5 jennee fayyadamuun dhoogga. Maaliif namni salphatti ilmaamee itti seenuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Marsaaleen hawaasaa seeraaf sirna mataa isaa danda'e qabu. Seeraaf sirna mataa isaa danda'e yoo fayyadamne hanga itti fayyadamnee fira keenya obboleeyyan keenya biyya keessa biyya alaa jiranii wal qunnamuu qofa odoo hin taane hanga sadarkaa galii irraa argachuu fi mallaqa irraa horachuu hanga hojii irratti uumachuu sadarkaa itti deemuu dandeenyutu jira jechuudha. Galii yeroo jettu xiqqoo fakkeenya lamaan tokko kaasitoo gabaabsite. Galii yoo jennu namni baay'een hin amanu keessattuu hawaasni keenya hin amanu yeroo ammaa sooshaal miidiyaa yookiin marsaaleen hawaasaa ka akka feesbuukii, ka akka yuutuubii, ka akka googilii, ka akka inistaagiraamii, ka akka tiwiitarii madda galii gurguddaa addunyaa kanaa ta'anii jiru jechuudha. Kana yoo jedhu dhaabbilee daldalaa irraa beeksisa gurguddaa viidiyoo gaggabaabaa fuudhaniiti sooshaal miidiyaa yookiin immoo marsaalee hawaasaa kanarra gadhiisu jechuudha. Akkaawuntii namoonni hedduu irra jiru fooloowarii miliyoona qaban 100,000 qaban kanneen irratti yeroo viidiyoon tokko hojjetamu viidiyoo isa irratti beeksifni gadhiifamu yoo jiraate fakkeenya anamma akkaawuntii kireetar jedhamu qaba viidiyoo gadhiisa. Viidiyoo an gadhiisu irratti namni baay'ee waa ilaaluuf namni baay'ee waa intarakti godhuuf beeksisa irra gadhiisa jechuudha feesbuukiin. Beeksisa feesbuukii irra gadhiisu saniif anaaf koomishinii kafalaa jechuudha. yuutuubii Ameerikaa dhaqanii odoo hin taane biyya ofii barbaadan keessa taa'aniiti viidiyoo garaagaraa irratti gadhiisuudhaan akka beeksifni garaagaraa irra gadhiifamee galii namaa kafalu godhaniiti jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessaallee namni hedduu hubatee akkaawuntii banatee
kaan sirba isaatiin kaan immoo oduu garaagaraa hojjechuun waan garaagaraa hojjechuun hojiirra uummataniiti galii argataa jiru. Kanaafuu itti xiyyeeffatee hojjechuu danda'u qaba dargaggeessi keenya teekinooloojii waliin duuka bu'ee galii kana irraa fayyadamuu danda'u qaba jechuudha. Hayyaa Abdiisaa egaa Googiliidhaa fi Feesbuukii afaan Oromoo jijjiiruu kanarratti namoota adda durummaadhaan hojjechaa turan keessaa dhaabbanni kee tokko dhaabbattoonni biraas kan hojjetan dhaabni tokko akka jiran nan beeka waggaa muraasa dura. Wanni sun maalirra jira? Afaan Oromoo carraa argatee afaan hojii idil addunyaa akka ta'uuf yeroo gaafannu jechoota miliyoona tokko nu gaafatanii turan jechoota afaan Oromooti hiikame jecha miliyoona tokko odoo barbaadaa jirru ani biraa hidhamee yeroo san komaandi poostii bara 2009 ture ijoolleen gara biyya Ameerikaa fi Awustiraaliyaa jiran waliin gurmaa'anii piroojeektii san hangamta akka sochoosuudhaaf yaaliiwwan hedduu godhaniiti jaatanii guddicha afaan Oromoo kan jedhutu ture. Gareen sun erga adda diigamee booda immoo hin haqamee piroojeektichi 2017 ture. 2017 san erga nu harkaa kaansil ta'e 2021 ofuma kan kootii deebi'een gaafadhe. Piroojeektiin duraanuu itti amanameera afaanichi afaan guddaa ta'uu duraanuu itti amanameera waan ta'eef akka itti fufu godhamee bakkuma jirtanii akka feesbuukii itti hiikaa turretti hiikkadhaan hin jedhanii. Feesbuukii afaan Oromoo yeroo hiiknu bakkuma jirru jechoota Ingiliffa isaanii afaan Oromooti hiikaa waan turreef namoonni intarneet irra jiran ogeeyyii afaanii waan hin taaneef afaanichi daayirekshinii biraan harkaa qabachaa waan tureef rakkoowwan sun nu mudataa waan tureef kana jechuun seerluga caaseffama afaanii wantoota garaagaraa kanneen irratti ogummaadhaan hojiin deeggarame hanqina waan qabuuf gara ogeessota qindeessinee itti deemuutiin deeggarsa gaafachuuf socho'aa turre ammas piroojeektiin sun karaa irra jira dhaabbileen mootummaas ta'ee dhaabbileen dhuunfaa deeggarsa akka nu godhan gaafachaa jirra. Adeemsisanii sadarkaa gaarii irra jirra yoo rabbi jedhe waggaa tokko keessatti sadarkaa gara hojiitti itti baasutti akka deemnu abdiin qaba. Egaa kanumaan wal qabatee Feesbuukiin fi Tiwutariinis amma tokko waan haaraan jira gama afaan Oromootti jijjiiru kanaan Tiwutariin dhiyeenya kana beeksisa adda addaa afaan Oromootiin illee tiwiit gochaa ture. Feesbuukiin yeroo ammaa tajaajila guutuutti afaan Oromootiin kennuu eegalee jira. Laanguweejii keessa seennee afaan Oromootiin yoo geeddaranne guutumatti afaan Oromootiin jijjiirameera. An amma torbaan lama irraa eegalee afaan Oromootiin guutumaan guutuu afaan Oromootiin fayyadamaa jira. Kun immoo akka sabaattis akka nama tokko waan kana keessa gahee qabuutittis gammachuu guddatu natti dhagahama. Hawaasni keenya bakka jira irraa afaan Oromootiin jijjiiratanii fayyadamuu eegaluu danda'u qabu. Tiwiiterii torbaan lama dura booda beeksisa gara 5 afaan Oromootiin maxxanseera. Kun immoo nuuf carraa guddaadha. Hawaasni keenya magaalota Oromiyaa garaagaraa irratti maqaa magaalota Oromiyaa kaartaa adda addaa irra jiru kaartaa isaanii maqaa ofii barbaadanii jijjiirachuu fi ka duraan jirullee ka dogoggora jedhee yaade hawaasni keenya maqaa isaa fooyyessuu akka danda'u Google Maap irratti maqaa magaalotaa fi bakka garaagaraa jiru akka jijjiiruu danda'u hubatuu qaba. Lammaffaa biizinesiin keenya bakkuma jirru irraa waajiruma keenya maqaa dhaabbata keenya Google irra galfanneeti gara teekinooloojii dabaluu qabna. Kanaafuu olii gadi fiinnee bakka garaagaraatti waan garaagaraa hojjechuu dandeenya waan ta'eef dargaggeessi keenya hojiin hin jiru jedhee rafuu odoo hin taane hojiin eessa jira jedhee barbaaduu qaba. Ogummaa ofiitiin namni kamuu bakkuma jiru taa'ee akkaataa itti wal tajaajiluu danda'u irratti hojjechaa jirra. Abdiisaa yeroo keetiif hojii bal'aa hojjechaa jirtu waahiloota kee wajjiniin ture hunda dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya hiruu keetiif ulfaadhu fayyaa ta'e.